Akkam jirtu daawwattoota hojii miidiyaa kun dirree hojii. Dirree hojii keenya har'aatiin hodoof odeeffannoo ispoortii biyya keessa fi biyya alaa kan isinitti himnu ta'a. Hodoo fi odeeffannoo ispoortii biyya keessa fi biyya alaa irraa kan isinitti himu Lalisaa Dabbabaati. Oduu biyya keessatiin torbee 28ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin dilbataa taphoonni 4 taphatamaniitii jiru. Dursaan liigichaa Bunni Sidaamaa 2-0 Dirridawaa yoo mo'u kilaboonni sadanii qabxii qooddataniiru. Buna Sidaamaa fi Abeel Yaaloo goolii jalqabaa daqiiqaa 72tti yoo galchuu daqiiqaa dabalataa irratti rukuttaa peenaalitii argameen goolii lammaffaa injifannoo Buna Sidaamaa galchuu danda'eera. Kanaanis Bunni Sidaamaa carraa dursummaa isaa cimsachuun qabxii 54 sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Taphoota biroo taphatamaniin Nageellee Arsii yeroo sadaffaaf walitti aansuun qabxii qooddate. Tapha Hadiyyaa Hosaaniyaa waliin taasiseen Nageellee Arsii goolii 1-1 xumuree jira. Bifuma wal fakkaatuun Bunni Itoophiyaa Arbaa Mincii waliin kan taphate goolii 1-1 xumuruun qabxii 1-1 argataniiru. Tapha birootiin Maachaal Hawaasaa waliin goolii malee bahuun xumuraniiru. Hawaasanii tapha torbee darbeenis Shiree Indasillaasee waliin goolii malee xumuruun isaa ni yaadatama. Har'a waaree boodarraa eegaluun taphoonni torbee 28ffaa 3 ni gaggeeffamu. Haaluma kanaan sa'aatii 7 eegaluun Baardar Shaggar waliin ni taphatu. Torbee 27ffaa kilaboonni lamaanuu morkattoota isaanii waliin qabxii qooddachuun isaanii ni yaadatama. Sa'aatii wal fakkaataa 10 irraa eegalee humni ibsaa Inshuraansii Itoophiyaa waliin Shiree Indasillaasee Walaayittaa Diichaa waliin ni morkatu. Tapha hanga ammaatti taphatameen Bunni Sidaamaa qabxii 54 sadarkaa tokkoffaa irratti yoo argamu, Maachaalii fi Nageellee Arsii garaagarummaa gooliitiin qabxii 44 qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argamu. Shiree Indasillaasee Maqalee Sabaa Indartaa fi Arbaa Minciin kilaboota wal duraa duubanii sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Daawwattoota keenya gara odeeffannoo biyya alaatti yoo darbine Chelsea dirree isaa irratti Manchester United mo'ame. Premier League England torbee 33ffaan Chelsea dirree isaa irratti Manchester United mo'amee jira. Chelsea dirree isaa irratti Manchester United kan keessummeesse 1-0 injifatame. Taphni eegalee daqiiqaa 43tti kubbaa Bruno Fernandes mijeessee kenneen Manchesteriif Maatiyaas Kunyaan goolii galcheen xumurameera. Bruno Fernandes erga baranaa dorgommiin jalqabee kubbaa mijeessee kenneen 18 ga'ee jira. Riikaardi Teerin Henerii fi Kevin De Bruyne cabsuufis 2 qofatu isaafe. Kanuma hordofee Manchester carraa Champions League Awurooppaa bara dhufu argachuuf yoo bal'ifatu, Chelsea immoo osoo hin bal'ifatin hafee jira. Oduu keenya birootiin ammoo taphni qalbii namoota rarraasee hawwiin eegamaa ture olaantummaa warra Manchester Citytiin xumuramee jira. City'n dirree isaa Itaad irratti Arsenaaliin kan keessummeesse 2-1 injifate. Gama Arsenaalitiin carraawwan goolii ta'an argatus osoo ittiin fayyadamin afaniitii jiru. Haaland fi Cherkin Cityf yoo lakkoofsisan dogoggora karra eegaa City Donnarummaan raawwateen Havertz galchii mo'atamuu jalaa isaan hin baraarree Arsenaaliif galchee jira. City'n tapha haftee tokko kan qabu Arsenaal irraa qabxii 3 qofaan fagaatee argama. Manchester City'n tapha qixxeessituu kan mo'u yoo ta'e Arsenaal waliin wal qixxaatu. Taphoota biroo taphatamaniin Liverpool Evertoniin 2-1 mo'e. Taphni eegalee daqiiqaa 29 irratti goolii Mohamed Salah galcheen dursaa qabatus Beetonii daqiiqaa 54tti goolii qixxeessituu Everton galcheera. Ta'us darbiin Marsisaayidiitiin Liverpool daqiiqaa dhumaa irratti goolii Van Dijk galcheen mo'atee bahuu danda'eera. Aston Villaan Sunderlandin 4-3 yoo mo'u, Nottingham Forest ammoo Burnley 4-1 mo'ateera. Nottingham Forestiif goolii 3 Gibbs White yoo lakkoofsisu, Igor Jesus goolii 1 galcheera. Goolii mo'atamuu jalaa isaan hin baraarree Burnley fi Ziyaan Filimingiitu galche. Tapha torbee 33ffaa Premier League Englandin har'a halkan sa'aatii 4tti Crystal Palace dirree isaa irratti West Hamin keessummeessa. Tapha hanga ammaatti taphatameen Arsenal qabxii 70 sadarkaa tokkoffaa, Manchester City'n qabxii 67 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Manchester United fi Aston Villaan qabxii 58 qabaachuun garaagarummaa gooliitiin sadarkaa sadaffaa fi arfaffaa irratti argamu. Liverpool qabxii 55 walitti qabachuudhaan sadarkaa 5ffaa irratti argama. Tottenham, Burnley fi Wolves kilaboota wal duraa duubanii sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon ispoortii har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.